Tole nagaa waaqayyoo isa jiraataa qixa gola mana safaraa haala jirtan hunduma keessatti daddabalee isiniif haa baay'atu jaallatamuudha fi kabajamoo obboloota koo hafuuraa gooftatti kan jaallatamtanii dhiiga kiristoosiin kan bitamtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo isa jiraataa isiniif haa baay'atu baga gooftaadhaan eeggamtanii baga gooftaadhaan gargaaramtanii baga ayyaana araarrii eegumsi jaalalli waaqayyoo isiniif baay'ate isiniin jechuutiin jaalladha gooftatti eeggamtanii gargaaramtanii ayyaana araara eegumsa waaqayyoo keessatti baga nagaatti eeggamtanii waaqayyo isa haala hundumaa keessatti nu gargaaree nu eeginu wajjiniin ta'eef galanni guddaa ulfinni guddaan haa ta'u isiniin jechuutiin jaalladha obboloonni hawwituu jalatti argamtan YouTube chaanaalii koo jala kan jirtan hunduma keessan waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa na jajjabeessaa kan jirtanii dhaggeeffachaa kan jirtan waaqayyo isin haa eebbisu akkasuma hiriyoota keessaniif qoodaa subscribe share like gochuudhaan na jajjabeessadha dogoggora jiru immoo natti himaa ani yoomiyyuu taananii sin dhaga'uudhaaf sin hubachuudhaaf qophiidha. Akkasuma obboloonni haaraa dhuftanii immoo nooraa baga nagaadhaan dhuftanii gara hawwituubii egaa wanti nyaatamu wanti dhugamu hundumtuu jira hundumtuu guuteera wanti nama bohaarsullee kanaa booddee dhufaa jira waan ta'eef gara yuutuubii kootti baga nagaadhaan dhuftanii akkasuma obboloota keessan affeeradha subscribe like share gochuudhaan maatii naaf taadha waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaadha guyyaa har'aa kana immoo qabadhee gidduu keessanitti kan hin argame dubbii waaqayyo isa jiraataa isa odeeffamee lallabamee faarfatamee raajamee walaleeffamee weeddifamee hin dhumanne isa qulqulluu isa mudaa hin qabnedha afee bara baraan isa jiraatu dubbii qulqulluu dubbii waaqayyoo dubbii mudaa hin qabne kana walii wajjiniin dhaggeeffannaa Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u egaa mata duree guyyaa har'aa qabadhee argame eenyutu wayyaa cidhasaa uffatee kan jedhudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kutaa sagalee waaqayyoo Angeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 1 irraa kaasnee hin dubbifannee walii wajjiniitiin dhaggeeffannaa waaqayyoo dubbii isaa hiikee nutti hin dubbata dhoksaa isaas immoo nu barsiisa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha akkana jedhanan dubbisaa lakkoofsa 1 irraa kaasee Yesuus ammoo fakkeenya namootatti dubbate mootummaan waaqaa mootii ilma isaatiif cidha godhatetti fakkeeffama. Mootichi warra cidhatti waamamanii turan haa yaadachiisaniif hojjetoota isaa erge. Isaan garuu dhufuu hin jaallanne. Amma immoo hojjetoota biraa ergee warra waamaman sanaan kunoo nyaanni qophaa'eera. Sangoonni horiin coccoomoon qalamaniiru. Hundinus qophaadha. Gara cidhaatti koottaa itti hima jedhe. Warra waamaman garuu tuffatanii inni tokko gara qotiisa isaa inni kaanis gara bittaa fi gurgurtaa isaa dhaqe warri kaan immoo hojjetaa mootichaa qabanii salphisanii ajjeesan. Mootichi yommus baay'ee aaree loltoota isaa itti ergee warra hojjetaa isaa ajjeesan sana balleessee mandara isaa in gube. Ergasii hojjetoonni isaa cidhicha qophaadha warri waamaman garuu cidhichaaf hin malle gara karra mandaraatti galchuu dhaqaa namuma argitanis gara cidhichaatti waamaa jedhe. Yommus hojjetoonni sun gara karaa gurguddaatti ba'anii kan argatan hundumaa warra hamootas warra gaggaaris dachaasanii manni cidhichaas keessummootaan guutee jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Itti fufnee dubbifannaan lakkoofsa garagadaantutti dheeraadha waan ta'eef egaa eenyutu uffata cidhaa uffate kan jedhu namoonni fakkeenyaaf gaafa cidha tokko qopheeffatanii cidha duratti kaadhimatu dursaa wal jaallatanii wal ilaalanii kaadhimatanii sanaan booddee immoo cidhichaaf qophaa'u jechuudha.
Egaa kutaa kanarraati maal hubannaa gooftaa Yesuus Kiristoosii waa'ee mootummaa Waaqayyoo waa'ee uffata cidhaa namoota yeroo itti fakkeenyaan barsiisuu argina jechuudha. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Kutaa sagalee Waaqayyoo kanarratti mootummaa Waaqayyoo kan inni itti fakkeeffamu warra waamaman warra uffata cidhaa isaanii uffatanidha. Kutaa kanarratti mootummaa Waaqayyoo nama yookiis immoo mootii ilma isaatiif cidha qopheeffatee itti mootummaa Waaqayyoo fakkeeffama jedhee gooftaa Yesuusii namootatti yookiis immoo bartoota isaatti dubbataa jechuudha. Mootiin kun cidha qopheeffatee horii qalee waan hundumaa hojjetee daadhii wayinii naqee waan cidhaaf qophaa'u nyaanni dhugaatiin hundumtuu qophaa'eera. Gaafa kana abbaan cidhaa kun namoota cidha isaatti affeereera. Gaafa lafa cidhaatti namoota affeere kana ammas immoo irra deebi'eetu cidichi gaheera qophaadha gara cidhaatti koottaa jedheetu hojjettoota isaa yookiis warra isaaf ergaman ergatee jechuudha. Gaafa gara cidhaa kanatti namoota ergu namoonni dhaqanii gaafa ergaa kana dabarsuudhaaf dhaqanii warri isaan affeeraman suni gara cidhaa kanatti affeeramanii affeerraa isaan irratti argamuu hin jaallanne maal godhanii intuffataniitu gara dhimma mataa isaanii deeman kaan gara qotiisa isaanii kaan immoo gara daldala isaanii kaan immoo hojjettoota mootii sana ajjeesanii salphisanii jaallachuu didanii cidha sanarratti argamanii cidicha hirmaachuu didanii jechuudha. Egaa erga kana ta'eeti abbaan cidhaa mootii sun immoo hojjettoota isaa isa du'at sanaa fi namoonni immoo cidicha irratti argamuu diduu isaanitti aaree itti dheekame mandara isaanis hin gube isaanis immoo warra hojjettoota isaa ajjeesa sanas in ajjeese jedha Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Ergaan koo gara gadii jira. Egaa mootiin kun akkas jedheetu dubbate warri cidichaaf waamaman baay'eedha warri affeeraman baay'eedha garuu namoonni kun immoo cidhaaf hin malanii kanaaf dhaqaatoo namootuma argitanii gara kanatti affeeraadhaattiin jedhe gara kanatti affeeraattiin jennaani amma immoo warra hamoota fi warra gaggaarii walitti qabaniitu fidanii jechuudha gara cidhaa kanatti. Gaafa kana amma immoo maaltu ta'ee lakkoofsa 11 irratti mootiin namoonni hundumtuu dhufaniiru warri gaggaariinis warri hamoonnis mana cidichaatti yookiis dukkaana cidhaa sana keessatti argamaniiru jechuudha. Mootiin amma warra keessummoota isaa to'achuudhaa fi gara dukkaanaa sanatti gaafa ol galu nama tokko wayyaa cidhaa kan hin uffatin argate jechuudha. Kanaafi akkasittiin jedhe yaa namichoo ati maaliif wayyaa cidhaa utuu hin uffatin akkamittiin gara cidhaatti gara mana cidhaatti ol lixxee jedhee isa gaafate. Namichi wayyaa cidhaa hin uffatin sun immoo waan dubbatu wallaale. Gaafa kana akkas jedheetu mootiin isaanitti dubbate. Qaba harka isaa miila isaa hidhaati gara dukkana sana keessatti gadi isa darbadhaattiin jedhe. Dukkanicha sana keessaati raammotu jira kan nama nyaatu. Akkasuma immoo boowwatu waan ilkaan qaru eegutu jira jechuudha. Egaa kana jechuun Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti Waaqayyo abbaan kan inni ergee akka nuyi du'a bara baraa jalaa oolluu fi akka nuyi badiisa jalaa oolluu fi jechuudha. Warri isa simatanii warri isa itti amananii warri erga isatti amananii immoo isaaf of qopheessanii deebi'ee dhufuusaa warri eeggatanii misirroo ta'anii guyyaa cidha isaaniif warra qophaa'anii itti fakkeeffamnaa jechuudha nunumti keenya. Egaa mootummaa Waaqayyoo kun qulqulluudha. Qulqullaa'aan kun immoo eenyutti fakkeeffama warra wayyaa cidha isaanii uffatan warra fakkeenyaaf namni gaafa mana cidhaa dhaqu callisee moo wayyaadhuma baqa waan xuraa wayii yookiis immoo callisee moo lafuma kaasee wayyaa uffatee hin naqu jechuudha. Maaliif wayyaa cidha isaa miiccatee akkuma biyya lafaatti yoo ilaalle yoo moofallee ta'e miiccatee yookiis immoo haaraa bitatee uffatee mana cidhaa dhaqee gammachuu isaanii sanarratti argama jechuudha. Kanaaf wayyaa cidhaa kana utuu hin uffatin namichi mana keessatti ol gale kuni qabamee gadi baafame jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa biyya lafaa erga dhufee nuun immoo bu'aa nu buufateera jechuudha. Erga bu'aa nu buufatee nuun immoo nu kaadhimatee deeme jechuudha. Deebi'ee tan dhufee gara abbaa kootti sin fudhadhaa jedhe.
Wangeela Maatiyus boqonnaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa tokko irratti egaa manan deema gara abbaa nan dhaqaa deebi'ee yoo nan dhufe manan isiniif qopheessaa deebi'ee yoo nan dhufe immoo gara koottaan isin fudhadhaa jedhe. Egaa amma Yesuus Kiristoos deebi'ee kan inni dhufu warra wayyaa cidha isaaniif uffatanii warra qubeellaa qaban warra kaadhima isaa ta'anii deebi'ee fudhata malee calluma jedhee walitti haree fudhata miti jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Warra wayyaa cidha isaanii uffatan warra wayyaa cidha isaanii miiccatanii warra qulqullaanii warra of qabanii warra qophaa'anii jechuudha. Yesuus keenya bara baraan jiraatadha. Warra wayyaa cidha uffatan jechuun maal jechuudha jennee yoo ilaalle warra Yesuus Kiristoos ayyaana isaa itti uwwise ofirratti qaban warra qubeellaa Kiristoos isaanitti kaa'e kaadhimati warra ofirratti eegani ulfina Kiristoos warra ofirratti eegani ayyaana fi yaada Waaqayyoo keessa warra deddeebi'ani warra Waaqayyoof abboomaman jechuudha malee warra wayyaa adii uffatan yookiis immoo warra babbareedanii warra bakkeedhaan of tottolchanii warra bakkeedhaan of sisirreessanii deeman jechuu miti jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu qulqullummaatti jiraachuu keenya wayyaa cidha keenya qopheeffannee uffannee qubeellaa keenya isattiin inni nu kaadhimate sana ofirraa qabaachuu keenya nu ilaala. Kanaaf nunis har'a wayyaa cidha keenya uffannee jirra moo ofirraa baasnee lafa goonee jirra moo eessa jirra eessa dhaabbannee jirra cidhichaaf isa waaffeeramne isa waammamne sana itti waammama keenya beekna moo itti waammama keenya gannee biyya lafaa jirra gadaa jirra moo eessa jirra har'aan ibsi. Namoonni lallabaa akkasii kana akka hin jaalanneef akka dhaggeeffachuun ittiin tolle beeka. Yaa ta'u garuu sagalee Waaqayyoo gara koo waan dhufeef dubbachuun dirqama kooti. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaafi dhugumaan warra wayyaa cidha isaanii uffatanii jiran. Egaa Yesuus Kiristoos ayyaana isaa kana nutti uwwiseera. Ayyaana isaa dhufsa uffanni kana immoo gatii dhabsiisuu hin qabnu akka barbaannetti jiraachuu hin qabnu. Yaa waanuma biyyi lafaa godhe godhuu hin qabnu. Biyya lafarraa adda ta'uu qabna. Misirroo warra hamaamotaarraa addadha. Isheen misirroo suni wayyaan isheen uffattu akkaataan qophii ishii akkaataan qulqullina ishii addadha jechuudha. Fakkeenyaaf durbi tokko kaadhimamteetti yoo taate guyyaa kaadhimamte sanarraa eegalte yeroo hundumaa of qabduu of kunuunsituu of eeggattuu amanamtuu taatee jiraachuu qabdi. Abbaa barbaadde wajjin karaa deemuu hin dandeessu. Abbaa barbaadde wajjin utaaluu hin dandeessu. Akka barbaadde ta'uu hin dandeessu. Maaliif jennaani naqata qabdi kaadhimamtee jirti waan ta'eef tarii ulfina isheetti namni jalaa bu'uu danda'a. Kaadhima ishee sanaan immoo ulfinaan akka ishee wajjin cidha godhatuuf ishee kaadhimate waan ta'eef amma dhirsa misirroo ishee sana bira geessutti amma guyyaa cidha ishee sana geessutti wanta kan biraatti bu'uu hin dandeessu. Namoota kaanirraa adda taati jechuudha. Guyyaa cidhaa sanas immooyyuu namoonni kun moofaa yoo uffatanii namoonni kun qubeellaa yoo qabaachuu baatanii namoonni kun akkuma barbaadanitti yoo cidha sana hirmaachuu dhufanii isaan boru galu waan ta'eef isaan boru dacha'anii gara mana isaaniitti deebi'anii galu waan ta'eef isheen misirroo suni garuu wayyaa addaa uffattee qubeellaa warqii godhattee waan hundumaan guutuu taatee rifeensa ishii tolfattee fuula ishii qaama ishii qulqulleeffatteetu misirroo suni adda taatee argamti jechuudha. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Kanaaf nuunillee biyya lafaarraa adda taanee argamuu qabna. Gaafa biyyi lafaa sirbu wajjin sirbuu hin qabnu. Gaafa biyyi lafaa hamatu wajjin hamachuu hin qabnu. Gaafa biyyi lafaa qullaa deemee dhaloota gufachiisu hin qabnu. Kanaaf kan nuti biyya lafaarraa adda taanu isa itti waammama keenya keessa jiraachuudhaani akka ijoollee abboomamuutti jiraachuudhaani qulqullummaa keenya eeggachuudhaani namoonni baay'een akkas jedhu Kiristoos qulqulluun birmaduun abaaseera hojii Kiristoos naa hojjeteen lakkaawwadha malee qulqullummaa mataa kootiin miti jedhu. Eeyyee qulqullummaan mataa keenya moofaa cubbuuti jedhamee kan jiru caaffameera. Yaa ta'u garuu Kiristoositti erga waammamne immoo erga Kiristoositti amanne inni qulqulluu waan ta'eef qulqullummaatti jiraachuu qabna malee raaree kaleessa keessaa dhufne dhoqqee kaleessa keessaa dhufne sanatti deebinee dhiituu hin qabnu.
Yesus keenya bara baraan gooftadha. Kiristiyaanummaan keenya jireenya biyya lafarra adda ta'uu qabna. Akkuma misirroon hamaamotarraa ajjaabota ishee tanarra adda taatu sanatti nuni kan nu deemnu gara cidhaatti gara warri nu duuba yaa'a warri nu ajjaban immoo tarii wayyaa keenya nurratti xureessuu danda'u. Tarii wayyaa keenyatti waa dibuu danda'u. Fakkeenya nuti wayyaan cidha keenya adda wayyaa adiidha waan ta'eef waan hadiirraa immoo waanuma xiqqoo ishiitu mul'ata jechuudha. Nuti immoo garuu maal gochuu qabna? Wayyaa cidha keenya uffachuu qabna. Wayyaa cidha keenya uffanne sanaaf immoo of eeggachuu qabna jechuudha. Misirroo keenya qulqullummaa keenya kunuunfachuu qabna jechuudha. Kiristoosii akka nuyi cubbuu keessaa baanee dhannee ammas dhoqqeedhuma keessa gangalannuuf nuuf du'e miti. Lammaffaas nuuf hin du'u. Al tokkicha nu du'eera waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wayyaa cidha keenyaa isa uffanne sana akka uffannetti ofirratti eeggachuu qabna. Baay'een nu duuba yaa'anii nurratti xureessuu yoo barbaadan nuti immoo jalaa baqachuu qabna. Ayyaana Waaqayyoo isa nutti kenname gatii dhabsiisuu hin qabnu. Dhugaa dubbii Waaqayyoo awwaaluu hin qabnu. Akka dubbichi jedhutti jiraachuu qabna. Yesus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf wayyaa cidha isaanii warri miiccatanii wangeela mul'ata Yohaannis keessatti warri wayyaa cidha isaanii miiccatan haa gammadanii jedha. Warri wayyaa cidha isaanii miiccatan haa gammadanii jedha. Yesus Kiristoos deebi'ee gaafa dhufu gara mootummaa isaatti gaafa nu fudhachuu dhufu wayyaan keenya qulqulluu ta'uu qaba. Wayyaa jechuun immoo isa bakkeetti uffannu kana miti. Isa bakkeedhaan mul'atu kana miti. Jireenya keenya ilaala. Eenyummaa keenya ilaala. Gatiidhaan nu bitee gatii nurraa dhabuu hin qabu. Ulfinaan nu fide ulfina sana keessatti hafnee jiraachuu qabna. Isaaf of qopheessuu qabna. Isaaf jiraachuu qabna. Isaaf amanamuu qabna. Namni wayyaa cidhaa uffatu akka durba amanamtuutti akka durba kaadhima amanamtuutti jechuudha. Akka dubara kaadhima yookiis immoo naqamtee yookiis immoo egaa afaan garagaraatitti garagara jechuudha. Akka keenyatti kaadhimuma jennaa warra naqatas warri jedhan hin jiru jechuudha. Warra qubeellaa kan godhatte durba kaadhimamte jechuudha. Heerumuudhaaf kan qophoofte namni naqatee kan jiru jechuudha. Kanaaf durba akkasii sana taanee argamuu qabna. Yesus Kiristoos gooftadha. Lammaffaa Qorontos lakkoofsa 11 boqonnaa 11 lakkoofsa 2 yoo dubbifannee akka dudduubatti hin deebinedha kan inni dubbatu. Yesus keenya bara baraan gooftadha. Kanaaf yeroo hundumaa qophoofnee dammaqnee wayyaa cidha keenya uffannee argamuu qabna. Kutaa ittaanutti itti fufnee walii wajjin ni ilaalla. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Wayyaa cidha keessanii miiccadhaa qophaa uffadhaa dammaqaa. Yeroo hundumaa warra dammaqu warra qophaa'ota ayyaanni isiniif haa baay'atu. Kutaa lammaffaa itti fufnee walii wajjin ni ilaalla. Shalom.